kana nuuf beekaa jechuudha. Darbee immoo islaamni waan ittiin arrabsan hin qabu. Islaamni suuraa mukatti xaxee Paakistaanii yookiin Baangaalii mukatti xaxee Baangaaliitti amanaa hin jiru. Maalii keenya suuraa birrii 10 gabaa keessaa bittee suuraa Mariyaamii birrii 10 suuraa Waaqayyoo birrii 15 suuraa gabaan irra deemaa oolte titiisa achitti taadbaa oolte bittee galte manatti laxxafatteetu jalatti sagaddee islaama qeeqxi. Islaamni waaqa hin argamne waaqa nyaanne waaqa hin dhugnetti amana baay'isawwe. Nabi Muhammad immoo nama ummata fincaan haraqeen dhalate kana dadhabne bar Nabi Muhammad qulqulluudha baay'ee. Waldaa keessatti wal sukkuumaa baate waldaa keessatti dhalatteetu asirratti ergamaa nama harrabsiti. Qoshaasha. Trooftu. Erga barbaade sittanii anatu mataatti sii marashi. Ina rabsitiin jechaan jira isa kama abbaa keessa sirratti ergamaa nama harrabsita. Iddoo Muhammad jiru beektaa? Dhaggeeffadhaa dulloonni pheenxee fi ilmaan farsoon dhalatte jechuudha. Nuti kiristaanaa pheenxeedha. Islaamni nun erganne Islaamaanis wali hin beeknu nuti Islaama miti. Kananis waa'ee Nabi Muhammadis waan beeknuu qabnu Islaamallee bakka hin buunu Islaamnillee bakka nun buufanne sababa keenyaaf Islaama arrabsuu hin dandeessan. Yoo arrabsuu barbaaddan mana isaanii deema arrabsa. Garee shaadaa deema arrabsa. Nuyi Islaama maaltu walitti fida? Garaa maalii qabdi immoo garee shaadaa deemtee maqaa ergamaa arrabsiti. Asirratti dubbatte kana yoo dhagaata bootti guute fincaan sama dubbatte kana akkuma walee sana na barbaadu jette kaata filatti fincaan kan lakkiste bira. Itoophiyaa akkasii jiraate taanaan kirri laal sibaagoo beektanitti sibaagoon fannifamtee akka deemtu bari maqaa ergamaa namaa hin dhayin. Of kabajiitii taa'e maqaa ergamaa namaa hin dhayin. Azala bayiitii of kabajii taa'e yoo naqaa silkisa switch godhe inni bakka na barbaadu jedheetu yoon suma dubbate kana iyyuu gaabbeera. Akka jiratti afaan kee bantee waan hunda odeessitu sitti fakkaatiin ergamaa namaa dhoofte uummanni amantii isaa irratti lubbuu isaa dabarsa akkana. Suusi jettee achi teessee buna dhugduu maqaa ergamaa namaa silkii keessa teessee arrabsu sitti fakkaatiin. Uummanni irratti lubbuu isaa dabarsa. Maaramiidha jettee siilii of gajjallaa keessa laphee irratti hidhattee muka wanjoo ittiin waxii waxattu muka ofirra keessee kun fannoo gooftaa Yesuusi jettee fannoo gooftaa Yesuusi jettee ofirratti baattee asiimoo jawaala keessa teesseetu silkii keessa teesseetu Nabi Muhammad hakkana hallaan hakkana jette eessatti beektaa hin beektu achi deebitee dhungatta masqalii keetu. Yesuus nama akkamisira nama sibiilaati. Dhaggeeffadhaa ishi. Yesuus Kiristoosii nama Rabbirraa ergama Rabbii kan qabu hafuuraan karaa dubree Maaramiitiin kan dhalate eenyuuf jedhee kan ergame ilma namaa addunyaa maraaf jedhee kan ergame malee inni ergama qabaam akkuma nama normaalii. Amma normaalii kan normaalii teensi kanna. Normaalii akkuma keenya kana nyaatee Adam ni beektaa? Miti kan du'e Yesuus Kiristoos. Abbo du'een jedhin kaama namaa jechuun waan si jedhe Adam ni beektaa? Adam ni beektaa? Adam himmaa ka'umsa keenya kaa'in. Inni nama normaali moo normaali miti? Nama yeroo calqaba uumame inni. Namni yeroo calqaba uumame kun nama normaali moo normaali miti? Normaalidha kaa. Inni kun abbaa fi haadha ni qabaa? Abbaa hin qaba. Eenyu abbaan isaa? Waaqayyo. Gobas Yesuusoo haadha ni qaba moo hin qabu? Haadha fooniin irraa dhalate kaa. Ni qaba moo hin qabu? Hin qaba. Adam ni qaba haadha foonii? Adam hin qabu kaa rabbiin uume. Yesuus abbaa ni qaba moo hin qabu? Hin qaba. Adamis abbaa ni qaba Yesuus abbaa ni qaba. Normaal no. Miti? Gobas normaali mi? Ewa. Adam dubartii qaama saalaa dubartii keessaan dhalate moo hin dhalan? Adam biyyoo irraa tolfame. Eenyu tolche? Rabbiin tolche. Qaama saalaatiin wayii dhalate? Hin dhalan. Kana haadhaa fi abbaa foonis haadha foonis hin qabuumi? Hin qabu Adam. Gobas walii galle Yesuus haadha foonii ni qaba moo hin qabu? Foon uffatee cubbuu ilmaan namaa. Foon eenyurraa uffate? Haadha isaatirraa himi? Mariyaama irraa uffate. Gobas haadha foonii ni qaba moo hin qabu? Haadha foonii qaba kaa garuu foonii miti kan uumamuu danda'een. Aboo waan fedhan Adam fooniin uumame? Waa'ee Adamii haasa'aa jirtaa? Lachuu wal jiraan si qabu jira. Adam fedha fooniitiin qunnamti saalaatiin uumame? No.
Gadaamessa keessa seenee beeka qaama saalaatiin. Ustaazi dhaggeeffadhaa ka ani hin jenne Adami biyyoorraa uumamee siin jedhe biyyoorraa Eenyutu uume Addamsan? Allaatu uume. Goobas nama foonii ta'e moo hin taane biyyeen san? Ta'eera oo. Foon san eessarraa uffate? Adam. Eh? Rabbiin gaa waan fedhe godha bakka inni fidu. Alhamdulillah waan fedhe godha. Biyya san foon Waaqayyo godhee foon isa uffisiise. Yesuus Kiristoos. Okay, kanaaf Adam biyyan san haadha isaati jechuun ni dandeenya biyya irraa dhalate. Yesuus Kiristoos moo? No Adam. Adam normal ሰው ነው በቃ ሰው ተብሎ Okay, normal ሰው ገረ ኢየሱስን dhufa. Yesuus Kiristoos gadaamessa Maryamaa keessa ture moo hin turre? Ture eenyutu achi keessa kaa'e? Waaqayyootu kaa'e. Yes. Okay, Waaqayyoon kaa'e eenyutu dhiira isa godhe gadaamessa san keessa dubartii osoo hin godhin? Rabbiin. Eenyutu foon akka dhiira foon uffisiise ji'a sagal eenyu gadaamessa keessatti isa kunuunsuu ture? Rabbiidha. Eenyutu akka qaama saalaa xiqqaa sanii dhalatu taasise? Rabbi kama waa mara godhe Rabbiin. Kan Rabbiin kan Aadamuma san tolcheetu Yesuusis tolcheemi? Yes. Bakka walii galle reem normaal ሰው ነው በቃ ሁሉ ሁለት ላላ wanni naa hubattan asitti ustaas. Ayyee irra deebi'ayyee. Okay. Gara Waaqayyoo kooti gara gartee ani gara abbaa kootii fi gara abbaa keessanitti gara Waaqayyoo kootii fi gara Waaqayyoo keessanitti ol naan ba'aa jedhe. Yesuus Kiristoos waaqaan qaba jedhe moo hin qabu jedhe? Jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqni qaba? Amma eessa dhaqee Rabbiin bira dhaqe? Aboo eessa dhaqee hin dhaqaatii sin dhayitaa namni hundinuu gana uumamni hundi gara fuula Waaqayyoo deema kan du'ees kaanis iskeelis gara ol akkanuma ol behe gan ol fudhatame nama ol fudhatamee jira osoo hin du'in ilaarra gaafa du'aa hin beekne sana. Ustaaz akkamitti fudhatame? Mee tasaan nan dabarsin Yesuus Kiristoos waaqni qabu moo hin qabu Waaqayyoon kan kee? Isa erge qaba kaa. Inni erge kun waaqa isaaf ta'a moo hin ta'u? Nu akkasitti adda baafnee nama nu beekte. Kunoo dhaggeeffadhu isin amantan wangeela kasaman naga waan sadii jiru. Aboona dhaggeeffadhu. Yesuus akkas hin jenne. Narraa fudhadhu kaa ishii yaada ko narraa fudhadhu kaa. Ustaazi ani amma Rabbiin abbaa qabaa yookaan nama bira deemu qabaa jedhee addaan baasee sitti himu. Ani kanan amanu Father, Son, and the Holy Spirit one jedhee tanan amana. Waan akka jedhamu jeetu kun amane ati feetu zero dhaw jedhee amane yoo feetu kudhani jedhee amane ani nan galchu an waan wangeelaan sitti jiraati waan yaada kennatin. Eshi ustaaz sadii sadaffeessoo jechuun maal jechuudha? Quraana 573 moo akkas? Wala taqulu isa sadis Sadin jedhina Waaqayyoon isa gartee sadaffaatiin jedhina waaqa abbaa afura qulqulluu kana waan akkana isintu jedhe. Sanbar dura waan kee kana mirkaneessi quraana dhayinaa kaa Waaqayyo maaf didda wangeela irra jiru? Indinne quraan leebee. Mee namillee nama ajaa'iba. Ani jechuun wallahi wangeela irraa illee wala baate qubaan qabdu hin beeytu hin dubbisu na rakkoo jirta beeyta waan siin jedhe afaan Oromoos dubbisu jira. Yesuus Kiristoos Waaqayyoo kootii